bishaan abbayya yataliila ko bareedu tala guca biyya ko si fudheen galaa kottu gara ko bishaan abbayya yataliila ko bareedu tala guca biyya ko si fudheen galaa kottu gara ko. rakkoo jaarraa lakkoofsisee hanqina madda humna anniisaa fi ibsaa lammiilee Itoophiyaa qaban yeroo dhumaatiif furmaata itti laachuuf kaayyoo qabatee akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaa bara 2011 laga Abbayyaa yookaan afaan Ingiliffaatiin Blue Nile River Basin irratti hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa dhakaan bu'uuraa ijaarsa isaatiif ministeera muummee duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawitiin kaa'ame. Bara 2011 guyyaa sirna jalqabsiisa ijaarsa haaromsa guddicha Itoophiyaa kanaatti lammiileen Itoophiyaa kutaa biyyattii adda addaa keessatti kan argaman kanneen biyya ormaatti jireenya ofii fooyyeffachuuf godaanan hundi gargaarsa qaama alaa tokko malee maallaqa isaaniitiin hidhaa isaanii ijaaranii xumuruuf sagalee tokkoon waadaa waliif galuun ijaarsi hidhichaa jalqabame. Qonnaan bulaa fi horsiiseen bulaan, barataa fi barsiisaan, hojjetaan mootummaa fi hojjetaan guyyaa, daldalaa fi abbaan qabeenyaa dafqa haadha hiyyeessaa maallaqa sabbata isheerraa hiiktee arjoomteen walumaa galatti kutaan hawaasa Itoophiyaa sadarkaa gadii hanga oliitti argamu hundi hanga humni isaa danda'e maallaqa walitti qabuun hegeree dhaloota isaa miidhagsuuf hojii ijaarsa haaromsa guddicha Itoophiyaa kutannoodhaan eegaleem qormaanni hedduun isa mudatuyyuu har'a hidhii dafqa lammiilee Itoophiyaatiin laga Abbayyaa irratti ijaaramu marroo sadaffaaf bishaan qabachuu danda'eera. Kanarra darbees yeroo jalqabaatiif humna ibsaa maddisiisuu fi qaqqabeera. 11 years and $5 billion in the making, Ethiopians are finally able to switch on electricity produced by their own giant dam. Qormaatileen siyaasaa hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa biyyoota yaa'a gadii laga Naayil irraa isa mudatus qormaatilee roga maraan dhufan hunda dandamachuun har'a sadarkaa xumuraa irra qaqqabuu danda'eera. Biyyoonni kanneen akka Chaayinaa, United States of America, Brazil, Canada, India fi Raashiyaan addunyaarraa laggeen gurguddoo irratti biyyoota hidha bishaanii madda humna anniisaatiif oolu sadarkaa olaanaatiin kanneen ijaaranidha. Biyyoonni kunneen hidha gurguddaa haa qabaataniyyuu malee biyyoonni kanneen akka Austraaliyaa, Turkey, Israa'el fi France hidhaawwan bishaanii madda humna anniisaatiif oolan ijaarratanii jiru. Biyyoonni kunneen hidha bishaanii kana madda humna ibsaatiif qofa otoo hin taane harawwan namtolchee fi odoloota ijaaramuu hidhichaa hordofuun uumaman akka iddoo ga'umsa turistootaatti itti fayyadamu. Akkasumas bu'uuraalee misoomaa naannoo hidhichaatti ijaaraman kanneen akka kenna tajaajila damee turizimiitiif oolan fayyadamuun gara misooma turizimiitti jijjiiruun madda dinagdee taasifachuun itti dhimma bahu. bishaan abbayya yataliila ko bareedu tala guca biyya ko si fudheen galaa kottu gara ko bishaan abbayya yataliila ko bareedu tala guca biyya ko si fudheen galaa kottu gara ko. Ijaarsaaleen hidha bishaanii biyyoota garaa garaa miidhagina isaan gonfatan irraa kan ka'e daawwattoota olaanaa qabu. Akkasuma ammoo hidhaawwan bishaanii gurguddoon biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti ijaaraman sababoota garaa garaatiin keessumaayyuu haala teessuma lafaa fi ijaarsa isaanii wajjin wal qabatee akka hin daawwatamne ni dhoorkamu. Oostiriyaan hidha bishaanii iddoo hawwata turizimii olaanaa ta'ee fi daawwataaf mijataa ta'e qabdi. Hidhaan bishaanii gaarreen walakkaatti ijaarame Moosir Boodan Federaalawaa Riippaabilikaa Salisburg keessatti argamu waggaa waggaadhaan iddoo turistoota lakkoofsaan hedduu ta'an kan hawwatudha. Hidhaan bishaanii kun haalli teessumni lafaa irratti ijaarame mijataa waan ta'eef namoonni gara naannoo hidha Moosir Boodaniitti imaluun uumama miidhagaa naannaa hidhichaatti argamu wajjin firoomuun addunyaa isaanii dhandhamatu. bishaan abbayya yataliila ko bareedu tala guca biyya ko si fudheen galaa kottu gara ko bishaan abbayya yataliila ko bareedu tala guca biyya ko si fudheen galaa kottu gara ko.
Biyyi ardii Afrikaa naannoo gaanfa Afrikaatti hojii ijaarsa haaromsa guddicha Itoophiyaa gaggeessaa kan jirtu Itoophiyaan rakkoo hanqina humna ibsaa fi anniisaa lammiileen biyyattii qaban furuun gamatti naannawaa hidhichaatti harawwan namtolchee fi odoloota uumaman gara misooma turizimiitti jijjiiruun kan fayyadamtu ta'uudha ragaaleen kan mul'isani. Akkuma biyyoonni addunyaa gara biroo ijaarsa hidha bishaanii isaanii turizimiidhaan galii argatanitti Itoophiyaanis ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waggoota itti aananii dhufan keessatti wayita bishaan hidhichaa waggaa waggaadhaan guutaa deemu odolootaa fi haroowwan namtolcheen uumaman fayyadamuun galii turizimii akka argattu ni abdatama. Ogeessonni turizimii Addis Miidiyaa Neetwork Addis TV sagantaa afaan Oromoo waliin turtii taasisanis kanuma ragaa bahum. Yaa akka walii galaatitti yaadrimee turizimii irraa ka'uun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Haala baratamaan maal jedhama wanti kamiyyuu bu'aa turizimii ta'uu hin danda'a. Yaadrimee jedhutu jira akka ogummaa turizimiititti. Kana jechuun akkuma ati kaastee hinni laga Abbayyaa guddichi jechuudha. Akkamitti gama turizimiititti bu'aa turizimiititti jijjiiramuu danda'a kan jedhu gadi fageenyaan hin kaasna. Akka walii galaatitti garuu wanti addaa ta'e wanti biyya tokko bakka bu'uu danda'u wanti uumamni isaa uumama rabbiitiin ta'uu danda'a yookiin namtolchee ta'uu danda'a. Wanti dachee kanarra mul'atu kamiyyuu akkaataa itti fayyadamnuudha malee turizimiitti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo tokko maal jedhu everything under the sun is tourism jedhama fakkeenyaaf. Warroonni waan kana qoratan kana jechuun wanti samii gadi dachii ol jiru hunduu akkaataa itti fayyadamnuudha malee gama turizimiitti jijjiiramuu ni danda'a kan jedhudha. Hinni laga Abbayyaa humna anniisaa maddisiisuudhaan sadarkaa guddina isaatiitti tokkoffaadha ta'a akka Afrikaatitti. Teeknikaalitii isaan beekan amma akka ogeessa turizimiititti garuu immoo hinni laga Abbayyaa guddichi kun guddicha Afrikaa sadarkaa tokkoffarra taa'u kun akkamitti gama turizimiititti jijjiiramuu danda'a kan jedhu kaasuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yaada biraandiingi jedhamutu jira turizimii keessatti. Kana jechuun maali wanta yuuniik nu gochuu danda'an fakkeenyaaf hidha anniisaa guddicha sadarkaa Afrikaatti tokkoffa kana biraandi gochuu danda'u qabnaa jechuudha. Koota gara laga madda anniisaa guddichaatitti koota daawwadha jechuu hin dandeenye jechuudha. Simplify gochuudhaaf. Dhugaadha akkuma biyyaatti akka beekamutti qabeenyawwan gosoota turizimii nu akka biyyaatti qabnu kan beekaman keessaa jechuun normaalii gosa turizimii seenaa aadaa uumama irratti hundaa'edha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana dhaloonni dhufu gosa turizimii recreationii yookaan leisure based kan ta'e irratti kan inni moora fedhiin dhaloota har'a jiru jechuudha. Sanaan wal qabatee daawwattoota biyya keessaas haa ta'u misooma turizimii biyya keessaatiinis wal qabatee sadarkaa Afrikaattis haa ta'u sadarkaa biyyoolessaatti turistoota baay'ee harkisa inneetti kan inni yaadnu akka gama misooma gabaa turizimiitiin wal qabatee jechuudha. Kanaafuu kan duraan hin qabne sanarratti kan normaalii gaappii duraan hin qabne sana duucha jenneetii kan nu yaadnu jechuudha. Ijaarsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa qabeenya turizimii qabatee dhufu keessaa tokko haroowwan namtolchee yoo ta'u haroowwan namtolcheen kunneen ammoo naannichaa fi miidhaginaa fi bareedina addaa waan laataniif turistoonni gara naannichaatti akka imalaniif sababa guddaa ta'a. Biyyoota addunyaa haroowwan uumamaa fi namtolcheetiin beekaman keessatti turizimiin sochii baay'ee baratamaa kan ta'edha. Xumura ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa hordofuun haroowwan namtolchee fi odoloota uumaman wajjin wal qabatee dameen sochii turizimii kanneen akka wal dorgommii yabalaa, horsiisa qurxummii fi sochiiwwan bishaan irraa garaa gaggeessuuf carraan kan uumamu ta'u ogeessonni turizimii kunneen ija ogummaa turizimiitiin ni xiinxalu. Gaafa hidhaan anniisaa kun tajaajila kennuu jalqabu immediately wantoota gama turizimiititti jijjiiramu kaasuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf tokkoffaan kan ammaati kaaste haroowwan namtolchee naannoo sanatti uumaman
dachee duwwaa turerraa gara iddoo bishaan qabuutitti jijjiirama jechuudha. Naannoon bishaanii sun immediately gara qabeenya turizimiitti jijjiiramu isaa waan hin oolle. Tokkoffaa naannoon sun taa'umsi isaa adda. Gaarreniin kan marfame haroowwan naannoo sanatti diriiran tulluuwwan uumu jechuudha haroo sana gidduutti. Haroon sun immoo akkanumaan bishaan ta'een taa'u akka nu hubannutti naannoo qarqara haroo sanaatitti investoroonni dhufanii riizoortii fi loojiiwwan haala bifa qorannoo irratti hundaa'een jechuudha. Iddoon kun iddoo sadarkaan isaa bifa addaa ta'een kunuunfamu waan ta'eef iddoo anniisaa maddisiisu fedhii turizimii guutuudhaaf garuu qorannoo irratti hundaa'ee iddoowwan kamirratti iddoowwan zooniiwwan kamirratti tajaajilli turistii introduce ta'uu danda'a kan jedhu qorannoodhaan kan deebi'uuta jechuudha. Waan tokko kan biraa immoo wantoonni hedduun naannoo sanatti hundaa'uu danda'u. Fakkeenyaaf activity based tourism activities kan jedhaman jiru. Sochiiwwan turizimii sochii namootaati irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf tajaajila yabala boating haroowwan sanniin irratti wal dorgommiiwwan yabalaa qopheessuu ni danda'ama. Dorgommiiwwan garaagaraa sochii qurxummii qabu fakkeenyaaf biyya keenyatti fishing activitiin biyya alaatitti qurxummii qabuudhaaf turistoonni ta'e jedhanii iddoo deeman qabu. Nu amma haroo uumamu sana irratti qurxummiiwwan akka wal horan yoo goon gama turizimiititti immoo jijjiiruu hin dandeenya. Akkamitti namoonni deemanii qurxummii qabuudhaan gama tajaajila bashannanaatti jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Fishing activity jedhama biyyoota biraatitti kan baratame. Kana gochuu hin dandeenya. Hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaadhaaf bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa inni qabu keessaa inni tokko gama turizimiitiin carraa inni fidee dhufu. Akkuma beekamu hidhi haaromsaa keenya yeroo guutamu naannoo sanatti wanti uumamu odolawwan xixiqqoo baay'eetu uumama. San qofaa miti sochiin geejjibaa naannoo san jiru kan jijjiiramu ta'a. Maaliif yeroo bishaan guutan bishaan kiloomeetirii baay'ee gara dugda duubaa ciisa waan ta'eef sababa sanii sochiin geejjibaa achirratti uumamu turizimiidhaaf baay'ee murteessaadha. Sochiiwwan ispoortii garaagaraa achirratti gaggeeffamuu danda'u. Bashannanaaf achirratti sochiin garaagaraa gaggeeffamuu danda'u. San qofaa miti odolawwan xixiqqaan uumamu achirratti hawwata turizimiidhaaf baay'ee murteessaadha. San qofaa miti dhaabbileen tajaajila kennaa turistoota hoteelii, loojiin garaagaraa achirratti ijaaramee bashannanaadhaaf seektara kanaaf baay'ee murteessaa ta'uu isaati kan hubannu. Bishaan abbayyaa bishaan laga boojoo bishaan abbayyaa sobee daalachaa bishaan abbayyaa bishaan laga boojoo bishaan abbayyaa sobee daalachaa bishaan abbayyaa waa takka lee dhugu bishaan abbayyaa si argummachaa bishaan abbayyaa. Naannoo ijaarsa haaromsa kanaatti giddugaloota tajaajila garaagaraa kennan ijaaruunis namoonni akka iddoo qorannoo fi qo'annootti fayyadaman gochuun yaa'insa turistootaa dabaluun kan danda'amu ta'uunis ni himama. Naannoon sun iddoo muuziyeemii haayidroo elektiriik paawarii ta'uu ni danda'a. Kana jechuun
namni amma naannoo sana dhaqe siistama humna anniisaa sana hunda daawwachuu hin danda'u. So muuziyeemii xiqqaa ta'e akka tajaajilli anniisaa sun akkamitti piroosesdi ta'e gara tajaajila hawaasaatti deema kan jedhu seentarii tokko irratti introduce gochuu hin danda'u. Hundeessuun hin danda'ama jechuudha. Kun investimentii guddaallee hin gaafatu. Siistamichi maal fakkaata kan jedhu namoonni hidha laga Abbayyaa guddicha kana keessa deemanii daawwachuu hin danda'an. Hin danda'amus teeknikaalii. Garuu seentarii tokko irratti muuziyeemii humna anniisaa sana ilaallatu hundeessuun ni dandeenya jechuudha bifa salphaa ta'een. Kan biraa simulation center kan jedhamu jira fakkeenyaaf. Kun amma kan jalqaba kaase muuziyeemiidha. Saayitiin sun maal of keessaa qaba kan jedhu moodeela isaa mul'isu jechuudha muuziyeemii keessatti. Kan lammataa immoo simulation center kan jennuun amma fakkeenyaaf dhaabbata xiyyaara Itoophiyaa keessa jira. Ethiopian Airlines keessa simulation centerii dhaqxee tajaajilli balaliinsaa maal akka fakkaatu daawwachuu ni danda'ama jechuudha. Exactly nama balali'u taatee jechuudha. Akkuma sana humna anniisaa laga Abbayyaa san akkaataa itti operate godhu simulation isaa fakkii isaa achitti hundeessine namoota qo'annoof dhufan achitti akka walga'an qorannoo akka gaggeessan qo'annoowwan garaagaraa akka gaggeessan faasilitiiwwan kunniin dirqama jiraachuu danda'u qabanii jechuudha. Bishaan Abbayyaa yataliila bareedduu sana guca biyya si fudhee galaa kottuu gara koo. Ijaarsi haaromsa guddicha Itoophiyaa iddoon argama isaa naannoo Beenishaangul Gumuz iddoo addaa Guubaa jedhamutti kan qubatee jiru yoo ta'u naannoo kanatti ammoo dur irraa eegaluun iddooleen seena qabeessa hedduun jiraachuun isaanii dagatame ni jiru. Iddooleen hawwata turizimii kanneen akka odolootaa fi haroowwan namtolchee ijaarsa haaromsa laga Abbayyaa duuka bu'uun dhufan kunneen iddooleen seena qabeessi naannaa hidhichaatti barootaaf irraanfataman akka isaan yaadatamanis kan taasisudha. Akka waliigalaatitti naannoon hidha laga Abbayyaa kun attraakshiniiwwan iddoowwan hawwata turizimii tokko tokko immoo of biraa qaba. Kanneen ijoo ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti fakkeenyaaf gamoon Dajjaazmaach Muhammad Baanjaw kan jedhamu jira aanaa Gubaa keessa. Iddoon kun gamoo ijaarame kun seena qabeessa bakka iddoo turistoonni darbanii dhaqanidha. Iddoon sun waan sirriitti promote hin ta'iniif jechuudha. So hidha laga Abbayyaa gaafa tajaajila eegalu iddoowwan hin beekamoo jechuudha. Gamoon Dajjaazmaach Muhammad Baanjaw naannoo Beenishaangul keessatti iddoowwan hawwata turistii ijoo ta'an jedhamanii liisti godhamu keessa jira jechuudha. Kana walitti hidhuu hin dandeenyu. Kan biraa iddoo Qahaas Barri jedhamu jira. Qahaas Barri jechuun mootii biyya keenya kan turan Haile Sillaaseen gaafa biyya Ingilizii deebi'an Sudaan keessa qaxxaamuranii gara Itoophiyaa yoo seenan iddoo itti simatamanidha. So iddoon sunillee naannoo sanarraa fagoo hin jiru. Iddoowwan seena qabeessa kanneen gama turizimiititti jijjiiruudhaafis hidhaan laga Abbayyaa bu'uura ta'uu ni danda'a jechuudha. Akka waliigalaatitti hidhaan laga Abbayyaa turizimiitti jijjiiruudhaaf piraaktikalii akkaataan itti biraand goon immoo murteessaadha. Faasilitii hangas mara bal'aa ta'e wantoota investimentii guddaa gaafatan osoo hin taane kireetiif ta'uudhaan haroo naannoo sanatti argamu sana gama turizimiititti jijjiiruudhaan bu'aa irraa argachuu hin dandeenye jechuudha. Ijaarsaaleen hidha bishaanii biyyoota addunyaa garaagaraa kanneen waggoota dheeraa lakkoofsisan yeroo ammaa gama damee turizimiitiin lakkoofsa daawwattootaa guddaa qabu. Kun kan ta'eef ammoo iddoo hawwata turizimii kanaaf wantoota barbaachisan beeksisuurraa jalqabee waan irratti hojjetaniifidha. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti haroowwan namtolchee fi odoloonni uumaman akka isaan lakkoofsa turistoota olaanaa qabaataniif hojiin beeksisaa guddaan hojjetamuun isarra jiraata. Bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka daandii, dhaabbilee fayyaa fi kanneen tajaajila garaagaraa kennan akkasumas loojiiwwan, hoteelotaa fi riizoortiiwwan misoomsuun akkaan murteessaadha. Galiin turizimii qabeenya hidhaan laga Abbayyaa lammiilee Itoophiyaaf badhaasee irraa argamus baay'ee olaanaa kan ta'udha. Tokkoffaa akkuma beekamu xiyyeeffannaa guddaa qaba hidha haaromsaa kuni.
naannoo sanatti daandiiwwan gurguddaa infraastiraakchariin garaagaraa kan bishaanii kan ibsaas naannoo sanitti diriiraa deema. Hidha haaromsaa naannoo saniif carraa guddaadha. Sababa hidha haaromsaatiin sochiin naannoo sanii baay'ee jijjiirameera. Yoo deemtee laaltee jiraatte waggaa 5 irraa har'a garaagarummaa guddaadha kan jiru. Sochiin naannoo sanitti jiru baay'ee guddachaa deema waan ta'eef sababa saniin gama turizimiidhaan sochiiwwan garaagaraa naannoo sanatti ni gaggeeffamu jedhee ni yaada. Hojiin biraandingii maalinni wantoota namoota harkisuu danda'an fakkeenyaaf hidhaan laga Abbayyaa kun akkuma atuu jette hidhaan anniisaa maddisiisu isa guddicha. Afrikaa keessa hydroelectric poweriin sadarkaa kanatti humna maddisiisu hin jiraa jedhanii barsiifachuun hojii jalqabaata jechuudha. Afrikaa keessa developmentiiwwan akkana infraastiraakchariin akkana bu'uuraaleen misoomaa wantoonni akkanaa kun akka jiran adrees gochuu gaafata jalqaba. So maal ta'e jechuudha immediately gama bu'aa turizimiitiitti jijjiirame jechuudha. Turizimiin wanta akkan harkaan qabamu wantoota irra deemanii akkas laakkaanii ka'an miti. All about onniidha. Sammuu namaa keessatti waan gaarii tokko uumuu danda'udha jechuudha. Iddoo kana garuu potenshaala isaa sirriitti irraa fayyadamaa ta'uu danda'uudhaaf tokkoffaa akka iddoo walgeettii turistootaatitti qophii ta'uu danda'u qaba jechuudha. Karaan achi geessu kan sirrii ta'uu danda'u qaba. Tajaajila geejjibaatiinis yoo ta'e moodeelii kamiin risoorsii guddaa tokko daangaa biyyaati irratti erga establish goonee akka carraatitti turistoota amma fakkeenyaaf akka biyyaatitti fedhiin jira. Biyyoota naannoo gaanfa Afrikaatitti argaman waliin fedhii turizimii keenya walitti hidhataa gochuudhaaf fedhiin mootummaa jira akka mootummaa giddu galeessaatti akka ministeera turizimiititti. So iddoowwan akkanaa kunniin maaliif fayyaduu danda'u? Biyyoota daangaa keenya jiran fakkeenyaaf Sudaan fudhachuu dandeenya. Hidhni laga Abbayyaa kun almost baay'ee daangaa isaaniitti dhiyaatee argama. So turistoonni qaxxaamuranii garaan dhufanii daawwatanii seera isaa eeganii jechuudha. Akkas gochuu ni dandeenya. Iddoo kana garuu potenshaala isaa sirriitti irraa fayyadamaa ta'uu danda'uudhaaf tokkoffaa akka iddoo walgeettii turistootaatitti qophii ta'uu danda'u qaba jechuudha. Iddoon ijaarsa haaromsaa kun lafa qilleensa gammoojjii yoo ta'u ijaarsawwan misooma turizimii booda lafa miidhagaa fi bakka bashannanaa qilleensa mijataa kan qabu ta'uu fi bakki kunis yeroo halkanii ifa humna ibsaan kan faayamee fi fageenya irraan hawwatummaa akka qabaatu abdii guddaatu irra kaa'amee hojjetamaa jira. Kun mul'ata gaggeessaa fi lammiileen Itoophiyaa milkeessuuf of fuulduratti kaa'anii hojjechaa jiranidha. Bishaan Abbayyaa yetaliila koo bareedduu talaa guca biyya koo si fudheen galaa